Kabajamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa akkam jirtan iddoo jirtanitti nageenyi keessan haa baay'atu. Aan obboleessi keessan Oliyaal Baratichi nagaa koodha waaqayyoo haa galatu. Har'a immoo mata duree addaa tokko irratti dubbachuudhaaf anas ba'ee innis waa'ee onlaayin looteriiti. Waa'ee kanaa ilaalchisee seerri maal jedha kan jedhu ija seeraatiin ilaalla jechaadha. Dhimma seeraatii har'a kan wajjin mari'annu jechuudha. Asumaan gidduutti isin jala badeen ture dhiifama naaf godha dhiifama isin gaafadha of galchaati. Mata duree keenya irratti ceena jechuudha. Egaa Itoophiyaa keessatti wanti tirendii ta'aa dhufe tokko jira. Innis namoonni gareenis ta'e nama dhuunfaatiin keessumaa karaa onlaayinii darbee immoo qaamaan looterii buusuu irratti argamu jechaadha. Waa'ee kana seerri maal jedha seerri Itoophiyaa kan jedhu ija seeraatiin ilaalla jechaadha. Seerri waa'ee looterii reguleet godhu labsii lakkoofsa 535 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1999 bahedha yookaan akka faranjootaatti 2007 jechuudha. Labsii kanadha. Lammaffaan ammoo dambii lakkoofsa 160 muraa 2001 bahedha. Seerota kanneen lamaanidha jechaadha. Akkasumas immoo daayirektiiviin beetingii irratti keessumaa dhiyeenya bahee jira. Seerota kana keessa keewwatoota caqasuudhaan seerri maal jedha waa'ee onlaayin looteriis ta'e looterii gosa kamuu kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha wajjini. Hamma dhumaatti kan afaan taatan isin affeereen jira. Isayyuu naqina. Qabxiilee ijoon nuti marii keenya irraa keessatti ilaallu jalqaba looterii buusuu dabalatee hojii looterii kamuu hojjechuu eenyutu mirga qaba kan jedhuun kaasna. Irraan immoo looteriiwwan tokko tokko nama kamiifiyyuu kan eeyyamaman jiru. Looteriiwwan sana hojjechuun dura yookaan buusuun dura haal dureewwan guutamuu qaban seerri kan kaa'e ilaalla jechaadha. Dhumarra immoo namoonni callisanii yoo hojii looterii keessa kan galan ta'e adabbiin isaan eeggatu maali kan jedhu ilaalla jechaadha. Adabbii maallaqaas ta'e adabbii hidhaa jechaadha. Qabxii jalqabaarraa ka'uudhaaf hojii looterii hojjechuun eenyuuf eeyyamame hojii looterii hojjechuudhaaf eenyutu mirga qaba kan jedhu yoo ilaallu labsii kana labsii lakkoofsa 535 muraa 1999 jechuudha keewwata 12 irraa arganna. Labsii fi dambiin kun more or less tokkumadha. Dambichi ergasii kan bahedha. Dambiin egaa akkuma beektan labsii tokko raawwachiisuuf yookaan implementii gochuuf kan bahu. So nun labsichuma fayyadamna jechaadha. Proclamation michuma fayyadamna marii keenya keessatti. Keewwata 12 yoo dubbistan labsii kana miidiyaa dirree barnootaa chaanaalii keenya irratti kan labsicha argachuu dandeessu jirraa. Boqonnaa keewwata 12 yoo ilaaltan keewwanni 12 yoo looterii siraa silama akka heer jedha. Waa'ee hojii looterii adeemsisuuti jechuudha kan haasa'u. Akka qajeeltootti hojii looterii hojjechuuf mirga kan qabu bulchiinsa looterii biyyaalessaati. Biheeraawii looteriidha akka qajeeltootti. Looteriiwwan tokko tokko immoo nama kamiifuu looteriin heeyyamamu jira. Akkasumas immoo inni sadaffaan looterii biyyaalessaa bulchiinsa looterii biyyaalessaa wajjin waloodhaan jechaadha. Jointili looteriiwwan hojjetaman jiru jechuudha. Looteriin egaa gosa baay'eetu jira akkuma beektanii gosoota baay'eetu jira. Keewwata lamarratti tarreessee jira labsiin kun. Keewwata lama jalatti tarreessee jira. Definiishina keewwanni lama achumaan immoo tarmiiwwan tokko tokko erga difaayin godhee booda erga ibseen booda gosoota looterii tarreessa jechuudha. Gosoota looterii kana keessaa kuni baay'een isaanii bulchiinsa looterii biyyaalessaa qofaan kan hojjetamanidha jechuudha baay'een isaanii. Bulchiinsa looterii biyyaalessaa jennu federaal ejensiidha akkuma beektanii waamni isaa ministiriidhaaf ministeera galiiwwaniitiif jechuudha. So keewwata 12 yoo ilaaltan saditti qooda jechaadha. Looterii hojjechuu qaamota danda'an iddoo saditti qooda. Inni jalqabaa bulchiinsa looterii biyyaalessaa kophaasa eenyumaafuu kan eeyyamamne bulchiinsa looterii biyyaalessaa qofaaf looteriiwwan heeyyaman gara keewwata lama jalatti warra tarreeffaman kanaatti riifar godhaa jechaadha. Lammaffaan immoo nama kamiifuu looteriiwwan heeyyamaman jedhee kaa'a. Inni sadaffaan bulchiinsa looterii biyyaalessaa wajjin waloodhaan ta'uudhaan namni kam hojjechuu kan danda'u kan jedhudha. Egaa mata duree keenya har'aatiif riilivaantii kan ta'e yookaan barbaachisaa kan ta'e waa'ee onlaayin looteriiti akkuma jalqaba kaanii waan ta'eef onlaayin looterii hojjechuun heeyyamamaadha nama kamiifuu heeyyamamaadha seera qabeessaadha kan jedhu yoo ilaallu keewwata 12 kana keewwata xiqqaa 3 yoo dubbisnu maal jedha afaan amaariffaa fi ingiliffaatiin jira labsichi afaan amaariffaatiin yookaan ingiliffaan dubbiseen afaan oromiffaatti hiikaa ibsatti laachaa deema jechuudha. Maal jedha በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 3 4 10 እና 12 የተመለከቱት የሎተሪ ስራዎች በማንኛውም ሰው ሊካሄዱ ይችላሉ jedha. Kanaaf keewwata lamatti riifar nu godha jechuudha. Keewwata lama yoo achi deebinu keewwata lama keewwata xiqqaa 3 4 10 fi 12 jalatti looterii gosoota looterii tarreeffaman kana namni kamuu hojjechuu hin danda'a jedha. Keewwanni xiqqaan 3 tombolaa yookaan raafiliidha. So namni kamuu looterii namni kamuu hojjechuu danda'u inni tokko raafiliidha jechaadha yookaan tombolaa kan jennudha. Tombolaa yookaan raafiliin maali kan jedhuuf ofii masaatii ibsee jira. Tombolaa ወይም ራፍል ማለት የሎተሪ ቲኬቶቹ ቅድሚያ ተከታታይ ቁጥር ተሰጥቷቸው የሚታተሙ አሸናፊው በህዝብ ፊት በሚወጣ ዕጣ የሚለይና ሽልማቱ በአይነት የሚሰጥ ሎተሪ ነው ይላል። badhaasni yookaan abbaan carraa kan inni argatu gosaan jechaadha malee maallaqaan miti gosaan.
tombolaa yookaan raafilii jedhama inni akkasii. Innis akkuma asirratti ibsame lakkoofsi duraa duubaan kennamaa fi haga 100 ta'uu danda'a, haga 1000 ta'uu danda'a. Lakkoofsi sun maxxanfamee baha. Namni mo'ate abbaan carraa gosaani kan argatu jechuudha. Gosaan yoo jennu maallaqaan miti jechuudha. Isin galee maallaqaan otoo hin taane gosaani jechuudha. Gosaani yoo jennu konkolaataa ta'uu danda'a, kitaaba ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf mana amantaatti kan bahu, mana barumsaatti illee darbee beekamaadha wanti kuni. Maxxanfamee bahanii tikkeettiin maxxanfamee baha hin kutattu. Zaan dhumarra yookaan kitaaba yookaan maallaqa konkolaataa illee ta'uu danda'a. Mana illee namoonni amma kana deemanii jiru. Mana illee ta'uu danda'a. Kan namaa bahudha jechuudha. Maallaqaan miti garuu. Maallaqaan yoo ta'e nama dhuunfaadhaaf hin eeyyamamu. Nama kamiif hin eeyyamamu. Bulchiinsa lootarii biyyaalessaa qofaaf maallaqaan yoo ta'e kan eeyyamamu jechuudha. Gosaan qofa kan ta'e. Tombolaa kan raafilii nama kamiif kan eeyyamamedha tokko. Inni lammataan beetingiidha. Ispoortii beetingiidha. Keewwata xiqqaa afur. Keewwata lama keewwata xiqqaa afur jalatti ispoortii beetingii jedha. Ispoortii beetingii lootarii akkuma beektan kilabni tokko yoo mo'ate abbaan carraa namni tilmaame too kan argachuu danda'u kan mo'achuu danda'udha jechaadha. Kilabni inni tilmaame sun yoo kan mo'atu ta'e jechaadha. Beetingiin siniif haaraa miti sirriitti beektu. Inni biraan 10 fi 12 jedha. Keewwata xiqqaa 10 konvenshinal biingoodha kan inni kan biraani kun kaardiidhaan isa taphatamudha. Baay'ee koomanii yoo ta'e ta'uu baate illee baay'een keessan beektu. Inni biraan piroomooshinal lootariidha nama kamiif kan eeyyamamu. Piroomooshinal lootariidha. Piroomooshinal lootariin immoo dhugaatiiwwan tokko fakkeenyaaf peepsii na fakkaata jala isaatti paakeej piroodaaktii amma asirratti yeroo ibsu maal jedha. Piroodaaktiin tokko yeroo gurguramu sarvisii ta'uu danda'a tajaajilas ta'uu danda'a. Dhokfamee paakeejii isaa jala dhokfamee ta'uu jedha. Kurree yookaan qadaada peepsii yookaan mariindaa ta'uu danda'a. Jala ishee awwaalame konkolaataan yookaan wanta biraan gosaan ammas piraayiziin gosaani jedha. Price of which is distributed in kind jedha. Ammas badhaasni gosaani jechaadha. Abbaan mo'ate sun gosaani kan hin argatu malee maallaqaan yookaan qarshiidhaan miti. So kanneen arfan jechaadha nama kamiifuu gosti lootarii heeyyamame jechuudha. Jechuun koo namni kamuu hojjechuu kan danda'u. Namni kamuu hojjechuu danda'a yoo jennu immoo calma jedhee ol ka'eetti seenatu hin taane haaldureewwan guutaman jiru jechaadha. Haaldureewwan san gara boodarra hin laalla. Inni namoonni onlaayiniidhaan baasan kun kam jalatti kufa kan jedhu asuma tuqnee darbinuu kam jalatti kufa sitti fakkaata. Inni lootariidhaan namoonni onlaayiniidhaan baasan kuni keewwata xiqqaa sadii jalatti kufachuudha. Tombolaa yookaan raafiliidha jechaadha. Yoo gosaan ta'e garuu amma kan argaa jirrutti namoonni maallaqaan illee hin baasu. Darbee immoo walitti maku. Carraa tokkoffaa fakkeenyaaf konkolaataa yookaan laaptooppii jedhanii kaanii carraa lammaffaa immoo qarshii amma kana maallaqaan makanaa jedhu. Carraa sadaffaa maallaqaan makanaa jedhu. Inni sun hin eeyyamamu maallaqni sun jechuudha. Laaptooppii bilbilaa yookaan konkolaataa yoo ta'e garuu ni heeyyamama yoo haaldureen guutame jechaadha. Tombolaa jalatti kufa jechaadha. Fakkeenyaaf hin heeyyamu inni siniin jedhee fi maaliif akkana siniin jedhee keewwata xiqqaa 8 nambar lootarii kan jedhu jiru. Keewwata xiqqaa 8 nambar lootarii xiqqoo kana raafiliitti dhiyaata waan ta'eefanii nambar lootarii lakkoofsumatu kennama. Carraan waan barbaadeen ta'uu danda'a. Gosaanis maaliif asirratti adda hin baasne waan ta'eef jechaadha. In which tickets are given serial number and the winners are determined by public draw. So more or less kun maallaqaan illee ta'uu danda'a jechaadha. Inni kun kan eeyyaman bulchiinsa lootarii biyyaalessaa qofaaf jechaadha. Keewwata 12 yoo ilaaltan keewwata xiqqaa tokko jalatti bulchiinsa lootarii biyyaalessaa qofaaf warra heeyyamaman tarreessee jira jechaadha. Keewwata xiqqaa 5, 6, 7, 8, 9 fi 11 keewwata 2 jechaadha jalatti warri tarra'an bulchiinsa lootarii biyyaalessaa qofaaf kan eeyyamamanidha jechuudha. Wayit hamma kana yoo jenne qabxii lammaffaatti yoo darbinu lootariiwwan nama kamiif eeyyamaman kana hojjechuudhaaf yookaan carraa kana buusuudhaaf haaldureewwan guutamuu qaban maal fa'aadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Maal fa'aadha? Haalduree tokkoffaani namni lootarii hojii lootarii keessa galuudhaan dura namni kamuu lootariin kun anaaf ni eeyyamamaa jechuunis nama kamiifuu kan eeyyamamudha kan jedhu beekuu qabaata. Moo bulchiinsa lootarii biyyaalessaa qofaaf kan eeyyamamedha kan jedhu adda baafachuu qabaata. By default lammata heeyyama baafachuudha qabaata. Heeyyama. Kunis keewwata 13 irratti caqafamee jira jechuudha. Labsii lakkoofsa 535 bahee jechuudha. Issuance of permit jedha. Lootarii sira fiqaad sila masxati jedha. Keewwanni 13. Kanaaf namni kamuu hojii lootarii hojjechuun dura heeyyama baafachuu qaba jedha. Bulchiinsa lootarii biyyaalessaa irraa heeyyama baafachuu qabaata jechuudha. Kun haalduree tokkoo fi isa ijoodha jecha. Heeyyama baafachuu qabaata. Heeyyama yeroo baafatu immoo fiin yookaan kaffaltiin kaffalamu jira bulchiinsa lootarii biyyaalessaatiif kaffaltii sana ofirraa kaffalee heeyyama baafachuu qabaata jechuudha. Maaliif kaffaltiin sun bulchiinsa lootarii biyyaalessaatiif akka madda galiiti. Bulchiinsa lootarii biyyaalessaa baay'isee source of income isaa yookaan maddi galii isaa tokko yeroo heeyyama kennu kaffaltii yookaan fii argatu irraa. Lammata immoo tikeetti gurguruudhaan inni sadaffaan koomishiniidha. Koomishinii parsantii 15 herreeggata namoota lootarii hojjetan irraa parsantii 15 herreeggata jechuudha koomishinii. Inni biraan koomishinii kaffaluudha. Haalduree lammataanii koomishinii kaffaluudha. Keewwata 19 maal jedhaa yoo ilaaltan labsiima kana
Commission payment jedha. Commission payment. Waan isin dhibu komishinii kan kaffalamu dursameeti. Namni lootarii sana taphachiisuu barbaade dursee komishinii kaffaluudha qabaata. Jechuun akka fakkeenyaaf dallaalaan tokko mana gurguruu mana fakkeenyaaf mana konkolaataa ta'e konkolaataan sun erga gurguramee boodadhanii komishinii kan fudhatu. Asitti garuu akkas miti utuu namni tokko lootarii san taphachiisuun dura fakkeenyaaf konkolaataa tokko lessa miliyoona tokkoon bitee konkolaataa miliyoona illee jiru amma miliyoona tokkoon bitee haa jennu. Miliyoona tokkoon bitee carraa itti buusuuf yaa jennu konkolaataa tokko. Kanaaf dursee parsantii 15 bulchiinsa lootarii biyyaalessaaf kaffalee ka'eetu gara carraa buusuutti deemaa jechuudha. Akka itti komishiniin tilmaamu immoo asuma jalatti tarreessee jira jechaadha. Tombolaa yookaan beetingii yoo ta'e foorkaastii tootaal revenuu jedha. Foorkaastii tootaal revenuu jechaan amma galii hamma kanaan argadha jedhee tilmaamu san jechaadha. Konkolaataa tokko miliyoonaan yoo biteera ta'e bu'aa argatu sana parsantii 15 kaffala malee gatii konkolaataa parsantii 15 kaffala miti. Iddoo kanatti naaf galchaa jiru. Kanaaf konkolaataa sanarraa fakkeenyaaf qarshii 100,000 buusuuf yoo ta'e qarshii 15,000 komishinii kaffaluu qaba jechaadha. Revenuu yookaan galii achirraa argatu sana parsantii 15 kaffala jechuudha. Gatii meeshichaa utuu hin taane. Kana halduree kana erga guuteen booda lootarii sana taphachiisuu hin danda'a. Yoo hin guunne calma jedhee namni tokko hojii lootarii keessa yoo gale hoo maaltu isa eeggata? Egaan seera beekuu dhabuun yookaan seera dogoggoruun gaafatamummaa jalaa nama hin baasuu jedha. Seeratu jedha. Yookaan immoo seera beekuu dhabuun yookaan seera dogoggoruun difeensii yookaan ittisa ta'uu hin danda'u jedha seerri. Kanaaf namni tokko gocha seeraan alaa tokko yookaan gocha yakka ta'e tokko raawwatee ka'ee hin beekneen ture yookaan karaa kanaan hubadheen dogoggore yoo jedhee gaafa san mootummaa isin hin dhaga'u jechuudha. Baay'isooyaan namoonni hojii kana keessa kan galu keessumaa telegiraam chaanaalii dirree barnootaa irratti waan akka laaptooppii fi bilbila barattoonni fayyadaman kana kan yaalchisuuf na gaafatan jiru. Namoonni immoo nuuf beeksisii hojii carraa kanaan hojjedhaa naa beeksisi namoonni illee jiru garuu isaanii handi isaanii isaas bu'aa seeraan hordofsiisu waan hin beeku jechuudha. Haa ta'u malee keessaa fi akka latanii qaraarsa jireenya kanaaf jedhee akka hojiitti hojjetan jedhee man callisee garuu erga naa itti yaadu sammuun keenya nun eeyyama argitanii waan seeraan alaa kana gaafa hojjettanii bori immoo yoo adabbiin sinirra ga'e mana hidhaatti yoo darbatamtan yookaan maallaqa guddaa yoo dhabamtan sammuun keenya nu gaafata jechuudha warri seera kanaan. Kanaaf viidiyoo kana hojjechuun kan barbaachise. Kanaaf keewwata 20 irratti maal jedhaa waa'ee adabbiitti kan haasa'u peenaaliiti. Yoo jedha unless the act entails high penalty under the criminal law jedha yoo seera akka jalatti gochichi adabbii caalu hordofsiise malee adabbiin armaan gadii kuni hojii irra oola jechaadha. Nama cal jedhee eeyyama malee lootarii taphachiise jechuudha. Onlaayiniin isaa ta'u qaamaan isaa ta'u beetingii lootarii gosa eeyyamameef kana hunda isaa jechaadha. Yoo kan taphachiisu ta'e adabbii armaan gadii kana isa eeggata. Adabbiin inni jalqabaa qarshii waa lama adabamtu baay'ee. Adabbiin kun lamaan immoo kumuleetiiviidha. Lachansaa adabamtu malee maallaqa qofa adabamtanii hidhaan siniin oolu jechuudha. Eeyyama malee calmattanii hojii lootarii kana hojjettan yoo ta'e. Maaliif eeyyama malee hojii lootarii hojjechuun mootummaa galii dhabsiisaa jirtu qoonqoo mangistii irra taa'aa jirtu mangistiin immoo amma yoo waan cal jedhe fakkaatu gaaf tokko mana hidhaatti isin naquu danda'a waan ta'eef jechuudha. Of eeggachaa sirbuun bareeda miti. Adabbiin jalqabaa maallaqa 50,000 gadi hin taanee fi 100,000 hin caalle jedha. So adabbii maallaqaa yookaan faayiniin 50,000 amma 100,000. Fi hidhaa waggaa 3 gadi hin taanee fi waggaa 5 hin caalle. Kanaaf hidhaa waggaa 3 hamma 5 fi adabbii maallaqaa birrii 50,000 ka'ee hamma 100,000 adabamtu jechuudha. Yoo eeyyama malee calmattee hojii lootarii kana kan hojjettan ta'e. Kana qofa miti namni immoo mana isinitti kireesse hojii kanaaf namni mana isinitti kireesse illeegal lootarii kanaaf yookaan lootarii seera maleessa kanaaf akka yeroo keessatti hojjettan sana mana wayii keessatti mana kireeffattanii hojjettan yoo ta'e yoommoo hojichaaf jecha mana hin kireeffanne manuma keessan teessanis hojjettan ta'e analojiidhaan manumti keessa jiraattan jechaadha. Namni manicha sanitti kireesses adabama jechaadha. Innis birrii 10,000 20,000 fi hidhaa waggaa 1 gadi hin taanee fi waggaa 2 hin caalleef jedha. Hidhaa waggaa 1 waggaa 2 fi qarshii 10,000 20,000 adabamuu danda'a jechuudha. So adabbii kana hordofsiisa lootarii seera maleessa keessa galuun callisanii jechuudha. Kanaaf wanti isin gorsu hojii lootarii hojjechuu warri barbaadan onlaayiniidhaan eeyyama baafadhaa. Mootummaan dantaa isaatti gaafa dhuftan keessumaa sininniisu waan ta'eef seera haaraas baasuu danda'a jabeessee cimsee jechaadha. Kana caala maaliif babal'achaa gaafa dhufe hojiin kun jechuudha. Dursaatii eeyyama baafadhaa. Akkaataa seeraatti seera qabeessa akkaataa ta'een adeemuu hin dandeessu gaafaas jechuudha. Kanuma mata duree biraatiin nama walitti deebinutti nagaadhaan naa turaadha. Oliyaan baratiichaan ture miidiyaa dirree barnootaa irra sinan jaalladha nagaan tura.